Inna ilma namaa hunda rabbiitu rabbiin Uuma waan rabbii uumeef qaba. kisee Kaan dhalaa gabaabaa, rabbii kisee kaan gurraachas, kas kaan dhalaa, kas kaan dubara, kaan kas dhiira, dhugaa kaan tujjaara, kaan kas miskiina dhugaa godheef obsaa fi ilaalcha keenya ilaaluuf si galee ka ija hin qabne kas miila hin kaan qabne arraba meeqaa jira. Rabbiin kas nuti fayyaa qabu kana namoota kanaaf sallaallee kas obsaa bakka fi gataa nuti immoo obboleessi ilaalcha gataa akkam akka inni qabnuuf bulchaadha. nu garsiisuuf malee nu jibbeetiif si galee jiruu tana irra jirra boru jiraatu keenya hin beeknu namni hanga jiru waan gaarii tokko hojjetu xiqqaa ofii waan gaarii garsiisu guddaa ofii kabajuu sheeka ofii kabajuu beekaa ofii dhaga'u jala deemudha malee namni ni dogoggora namnis nama dogoggorsiisu yaade namni kun jecha fedhe namaan ja'a garuu jecha san aartee yoo kan namaan deebii deebisuuf taate namni jecha biraan namaan ja'u barbaada tanaaf ilmi namaa kun dogoggoraadha yoonummaan wal sirreeffan yoonummaan karratti wal deeffan yoonummaan dogoggora keenyarraa akka barannuuf beekaa keenya dhageeffanne silaa bakka guddaa ni geenya. Tanaaf shee keenya irra akkasuma laalinii dheeraa fi isallee gorfataa deemna. wal hubatuun barbaachisaadha. Namni sadarkaa isaatiin qubsiifamuun barbaachisaadha. Akkuma fuulli garagaraa yaadni isaallee garagara nama. Sadarkaa isaatiin nama qubsiisuun barbaachisaadha. Walirra waa beeka namni. Haga beekumsi rabbii keenya geettutti. Nama aalimaa tokko, nama sheekaa tokkoo fi nama artistii tokko artistii dubbatuu fi aalimatti dubbatu tokko miti. Nama keenya yeroo ammaa artistii fi aalimni harkaa wal faallessa. Waan sila artistiitu dubbatu aalimatti dubbata. Waan sila aalimatti dubbatu artistii dubbata. Harkaa wal dho'ite akkasii miti lafeetiyya. Maaliif kana kabajaa diiniillee ka beeku namuma diinii beeku. Namni waan dogongoroo fi kana ani maalitti namni kun maaliif akka hinaan jechuu danda'e deebi'ee abbaa san gaafatu abbaa sanirraa hubatu miidiyaa maaltu barbaachisee ani yoo sii waliin dheeraa kana amma ati irra jirtaa mi'a obboleessa kee yoo sii waliin ammoo walitti kan mufadhu taate yoo yaada ka wal dhabnu taate yookaan nama ammootiin nurra jiru jira nama sanitti achi geessita maaliif jettee namni sun sababaa sirraa fuudhee si gaafata maaliif akkana goote jedhee yookaan innummaanuu dawwalee si gaafata sima kanayyuu waan ammootiin wal dhaba nama lama ka ammootiin ka karaa keessaatiinuu fooyya'u ka ammoo namni sunuu karaa sanirra hin jirre akka biraatti ammoo onlaayinii irratti fayyadamee irraa dubbatuun dogongora abbaa saniiti lamuu dogongoruu lamuu dogongore takkaami lamuu dogongore dogongorri awwalaa maal nama hubatuu dhabu abbicha ammootiin waan san dide maaliif na dide jedhee hubatuu dhabu yoo isatti illee kasaalfatu taate hiriyyaa qaba hiriyyaa isaatiin naa gaafadhaa jechuudha yoo ammootiin ka sanbira iyyuu kataru taate nama fakkaataa isaatu jira sheeka isaatu jira naa gaafadhaa jedhee itti himu nama fuudhanii asumarratti kakaayan kun onlaayinuma kanatu ammootiin hin beeytanii wal jalaa laale nam abbama fedhe fayyadama kaduu illee fuudhee asirra fayyadama nam maal taateree warri tiktookii wanni mata'ee gabayama wanni badii marti keerii itti fakkaatte badiin keerii namatti fakkaatti bara gaafa garii maal yoo rabbi biraa fagaataa deemtee qalbiin tee sodaa rabbi biraa ammootiin fagaataa deemte badiin marti keerii si fakkaatti waan ammoo aqliin si ajajje marti ima goota akki kun sooshaal miidiyaa irrattiiti waan karaa keessatti dubbatamu jira waan asirratti dubbatamuu fi waan karaa keessaatiin dubbatamu jira yoo asirratti dubbadhe ammootiin gatiin an argadhu maali nama ammoo tanan kana hubadhee waan isaa dubbachuun dura hubadhee maaliif suuraa isaa fayyadamee haasa'e nama irratti kakaasaa jira namni jedhuun sunoo sababaa ammootiin badii isa ka ta'e awwalayyuu badii uumte sababaa badii taate namni biraallee irraan dhufee osoo hin beekin akkana jedhee irratti waraaba akkana jedhee koomantii itti kaayaaf maali ka sababaa ta'e si sababaa awwala ta'uufillee badiin sirratti namni silaalee ammootiin waan san keessatti hirmaatuunillee badii lammeessoo guyyaa qiyaamaa waa lamaaf gaafatamta awwala namarraa qulqulleeffadhu obboleessa keetitti zannii gaarii yaati zannii badduu yaadi yooma innuu ka ammootiin sitti balleessu taate abboo nama sana ammoo keerima irraa beeka dubbii tana dogongoruun oolu jedhi keerimatti hiiki namni rabbii beeke hundi kenna kas dhugaa rabbiin uf nu abeessisu du'aayi nu godhaati gaafii gaafachuu dandeenya sheeka kenna maaltu jira lafeetii yaamma rabbii walirra nu hatiisu jedhame dheeraa baalee seensisu dheeraa baalee illee seensisaa ol naqee sheek ol naqe ol naqe sheeka ayyee kinoo naqe kinoo seeni dheeraa baalee akkasi sheeka kiyya
asirra ergattee jirta seen. Sheekha Mm. inni illeen dhiifama isin gaafatu isinuu dhiifama Laa gootanii fi ana dhiifama godhaa fi ana dhiifama af gaafataa jiru. Isa waanaan jedheemi ana dhiifama gaafataa jiru. Maa badummaa qabaa nuu dhiifama gaafadhe. Isuma kanayyuu. Maa waan irraa hidhatutti jira. Uummata kanarraa ni hidhata. dhugaadha. Gaafata. Ana Inni dhiifama gaafata. waan Dheeraa baalu. Ana hir'atu hin dhiifama jiru si garuu inni gaafataa suuraa keessan jiru. fayyadamuuf inni Dhiifama illee gaafata. dhiifama isin gaafate bareedama. Irra caalaan namaa jee nabiin Sheekh keenya alayhi namni salaatu wassalaam nama salaamaan jalqabe jedhan. Wal lolanii nama dura salaamaan jalqabe irra caalaan isaanii jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Dheeraa baale assalaamu alaikum warahmatullahi sallallahu wabarakatuh alaihi seenee wasallam. seenee jira. Sii gala. Na biratti garee Dheeraa qaba. baalee. Ofii seensisee baraan Hin hin seenne sheekh. argine Seen. caalaa namaa ta'uun barbaachisaadha. Maali ati nabii keenyatti ni hidhadhuwan? Sheekha Nama nabii keenyatti hidhadhu. Ayyee taaptaap gataa qaba. Koppiliingii godha. Sheekha kiyya gaafii Ba'uu gaafadhu. fayyisuuni. Koppiliinkii godha sheer illee godha sheeka nama 5 nama 15 irratti sheer godha hundi keessanuu. Sa'aatiin maanuu kana jalaa deemaa jiru argitee tabbo sa'aatii warraatti seenee argite. Sa'aatii adama nageenya. Sheeyni koppiliinkiin kadhatanii taaptaap godhaan jedhanii isinummaan beeka taaptaap godha. Agusaan Dheeraa laayibirra baalee jiran. amallatee jira. Dheeraan baalee amallatee. Sheeka irran jiruuti. Sheekha ni beetii irran jiruuti. Yaa'ii. Waan akkanaa kanarratti sheekha hubannoo tokko tokko jidduudhaan nu hubachiifta akkatti maal seete namni kun dogoggoraadha namni kun khataadha garuu nama kana qajeelchus rabbii gaditti numa beekaatu obboleessummaa obboleettumaatu qajeelcha beekta ilmi namaa kun waan fedhe namaan jechuu danda'a akkaataan ati itti hubattee fi akkaataan inni itti hubate garaagara ati immoo irra xiqqoo beekumsa waan qabduuf barsiiftee bifa tasgabbaatiin hubachiistee gama ofitti yoo harkifte hedduu innis nama biraatiif illee fakkeenya ta'a. Tanaaf inni dogoggoreef ati dogoggoruu hin qabdu badii isaa dhiifama godhii fi akka inni waan kana illee jiru yoo ta'u ta'e ilaalchuma namni namaa qabuutu waan kana akkana isa godhaa. Kanaaf waa'ee kanarratti illee sila yeroo takka takka dhaamsa nu dabarste maaliif dhimma uumamaan wal qabatee rabbiin ilma namaa kana hunda waan uumeef qabaa. Kaan meeqaa jira miilaa fi harka hin qabne ija hin qabne mana keessa jiru. Ka gabaabaa ta'e, ka dheeraa ta'e, ka gurraacha ta'e, ka wantoota kana waa hedduu jira. Kanaaf rabbiin ilma namaa kana hunda waan uumeef qaba. Obsaa fi ilaalcha keenya ilaaluuf. Kanaaf waa'ee abbootiin amantaatis mootummaanis ta'e wantoota kanaa kanarratti xiyyeeffannaa kanneen hubannoo kannaan jiru. Isinis gama keessaniin waan kana irratti waa'ee uumamaa wal qabatee namoota hedduus laakka keenyatti gabbaanii miidiyaa fayyadamuu ka fedhan, ka barnoota qara'uu fedhan, ka hojjechuu fedhan mana keessatti rakkataa jiran meeqaa jira. Maaliif yoon gabbee namni maal naan jaa ka jiru. Namnummaan akkas jiru sanis rabbiitu isa uume, ka mana keessa jiru sanis rabbiitu isa uume. Garuu rabbiin obsaa fi ilaalcha keenya kan nu ilaaluuf. Kan ammoo abbaan amantaa itti gaafatama guyyaa akhiraa san itti gaafatama. Rabbiin achi keessa taa'ee rabbi akkana godhe jee rabbi ammaararuu hin qabu. Waan beekumsa qabnuun hawaasa keenya hubachiisuun dirqama hunda keenyaati. Mootummaanis irratti hojjetuu qabu. Obboleeyyan keenya kan mana keessatti rakkataa jiran qilleensa rabbiin bareedaa uumeef kana gabbaanii akka argatan godhuu danda'uu qabu. Kanaaf carraa tokko tokko fayyadamtanii. Amma mootummaa osoo hin ta'in waa'ee diinii fi hadiisaa bicha qaraan mootummaan nagaan achi nurraa haa ta'u. Nuti fiildiin keenya nama akkasiin jedhu sheekha naagale. Ani mataan kiyya amma mootummaa. Mootummaan maali? Namni diin qabu mootummaa. Garan nan tuune mootummaa taan hin tuune. Naagalee. Namni diin qabu mootummaa. Waa'ee asitti haasofnee diinii dubbannee diinii irraa gadi deemu. Waa'ee diinii kanarratti illee abbaan amantaa gahee mataa isaa qabu qaba. Tanaaf jecha dhiifamalleedha. Ingiliffaan haasa'e qanii wanni kiyya iyyuu Ingiliffaan haasa'e fi maakii yeroo. Hin jiru barshee kaaroo beekana rabbi umrii haa kaa'u jedhee mi'aatummaanu. Rabbi umrii isaa dheeressu. Rabbi umrii isaa dheeressu. Akka ati barbaadde haa ta'u. Haajaa ta'e si haa guutu. Adawwii sirraa qabu riskis ta'e haa cabsu. Si haa gammachiisee qayyi. Aduwwii rabbi nurraa qabu. Aduwwii rabbi nurraa qabu callee. Ufee ijoollee Sheeka gaafii xiqqoota kan gaafadhee bahu isinitti tola. Lafeetii yaa meeqoo hin cinqinii banne ati banne tidaarii na taateedha maaluma taate gaaffitti illee jiru bar xiqqoo sii dadhabbii wayii qaba saniif silaa laashis yalaa jedhee lafeetii yaa borillee qaniidhan jira wiixanni qanii kiixanni qanii harbaan qanii eessumaan dhayitu lafeetii yaa anillee yoo rabbi umrii na kaa'e asuma jira
Sii galee amma wayitii gaafii miti beekaa Abshira. lafeetiyyaa. Maakii Nagalee sheekaa roobe bara illee waanuma muddamee fannummaan kun hirribba na dhorgee osoo bormaan deebi'in jedhee shakkeessoo daadhee sin gaafadhe amshira na jiraadha rakkota kan qabu. Kun illee baay'ee jira lafeetiyyaa can sheekaa roobee bichaa miti. Rabbi umrii haa kaa'u sheekota biraallee rabbi umrii haa kaa'u taa'aa ilaa nama ammoo seensisa. Bar sheekaa roobe Waan bar siin jedhu Kanaadaa jira amma yoo rabbi jedhe gara Finfinnee gaafa dhufe wajji jira inshallah. Du'aa godhame. An akkanatti nan abdachiisin maal naa godha Kanaadaa kee jiraatuun ani maali gaafa dhufe maaliin jedhe aga jiraadhuun beeku sii gala waan ammootiin keerii dalagatu tokko Abdallaa ibn Umar waan irratti qabdi tokko galgalaan hin eegin waan galgalaa tokko ammootiin ganamaan hin eegin ammuma dalagi jidduu kana tujju'atu jira jedhan maakiin hin jirtu hin erganne maakii awraaw. Maqammaan hudas nama intalli tun illee yaa rabbi ixaa baasiif nama gaarii baasiif yaa rabbi ganda saniillee baasii yaa rabbi ganda baqaa saniillee baasii yaa rabbi. Yaa rabbi ganda baqaa saniillee baasii ammoo biyya guddattetti achi baasi takkittii teenna ammootiin beeytuu Oromooti qabsootuu Oromooti nama maraa rabbi achi haa baasu warra ammootiin biyya baqaa keessa jiru maraa rabbi haa baasu intala tanallee ammootiin rizqiin bareenni jala haa deemtu maakii oroo rabbi hamtuu irraa haa qabu rabbi ammootiin waanyoo waanyicha rabbi irraa haa qabu daafee ammootiin daafamaa rabbi irraa haa qabu sii galaati waan hin taanetti rabbi hin qabini nama gaariitti rabbi haa qabu isiillee gaarii rabbi haa godhu isiillee ammootiin nama diiniin faayame rabbi haa godhu nama ammootiin arrabni isii halkanii guyyaa diinii dubbatu rabbi haa godhu nama ammootiin rabbiin halkanii guyyaa zakkaru afaan isii rabbi haa godhu nama halkanii guyyaa ammoo saba ofiitiif dhaabatee saba ofiitiif quuqamee diinii ofiitiif illee quuqamu rabbi haa taasisu maakii ooroo hagana siin jenna waan biraa hin erganne lafeetiyyaa kana caala maal goona reega isin ergatiin homaa waan goonuu hin qabnu nuti ammoo sa'aatiin nutti kalaa'ee jira halkanii. Du'aa godha isinillee rabbi umrii isin haa dheeressu rabbi waan isin rabbiin diiniif duniyaallee kana caala rabbi isin haa kennu. Inshallah. Anumaaf rabbi isin haa jedhu nu jiraadha. Maal gootaatiin Kanaadaa gaafa galisiin sanaa jetta. Gaafa ani sheekaa roobee Kanaadaa deemuu hin danda'u maa ati asuman na dhuftaa wayitii maraa Itoophiyaa manna ziyaarta. Gaafa ammoo dhayxeetumaan Itoophiyaa asuman ziyaartee Kanaadaa deebita anachi hin dhaqu sheekaa roobee Kanaadaa dhaqu ganaa bakka ammoo tokko abiyyi deemu kulli ni deema. Antartikaa iyyuu ni deema. Bakka mara isaa Antartikaa gaayaa bakka namni irra hin jiraanne isa. Sheekaa roobee lukan fuudhu maarree qabeedha. Hin dhuftanii gaafa duraatti galuu edaanaan jedhan martuu ka Suudii jirullee Riyaadiin jirullee galuu eda sheeka Ameerikaa jirullee galuu eda isin dubbisan jedha sheekaa roobee ijaan isin agarru ba sheekaa roobee yoo jedhan jaalalti bar nu Arabaa fi Faranjii guutuu bar Itoophiyaa keessatti isaan qabna jenneen itti dubbataa jirra wanni gallee isin agarra jennuu fi biyya kana isin fiduu barbaannu waan ta'eedhaaf biyyumatti osoo wal agarra jenneeti huqqattullee biyyu fiitu nama mararti bar sheekaa roobee. Beekani kana dhiisii amma mootummaa sadii waliigaltee qaba. Mootummaa Gibsii takka jedhii qaba. Ka Turkii lama jedha. Takka. Ka Gibsii. Lama. Ka Turkii. Lama ya. Ka Keeniyaa kana waliigaltee firmaa irra jira. Maashaallah. Ammallee kana dara rabbi isin haa laafisu wallaahi. Sheekaa roobee si dhiisi warroonni faranjiidha haasawa kiyya ilaalanii viidiyoo kiyya deemu ilaalanii oromiffa kana ingiliffatti nu jijjiiraa turoggomaa jedhanii akkasii caqafataa jira namni daawwaa kiyya faranjiin oromiffa kanarraa ingiliffatti ammoo akkasumatti haggadan deemuun ittuma turoggomaa jirra. Gaafa isin lafeetii dhiira fakkaadhu nu deemi. Uf gadi qabdeen deemin nun jetta bar jechi sun lafan buune lafa irra nu bu'e sheekaa roobee galatooma. Addunyaa akhiratti rabbi sinaa milkeessu. Dhiira rabbi sinaa godhu gama maraanuu dhiira rabbi sinaa godhu. Jegnummaan illee dhiira rabbi sinaa godhu. Amiin. Shueebii mattaa'u qaraatii irra jira dhufe kinoo dhufee jira for a few minutes 5 minutes only. Please. Daqiiqaa 5 na eegii siin jedha ingiliffa jalaan qabdu kaa rakkinni kee ilaala ingiliffa ho'itaa namni tamaarii jedhu fooddaadhaan barsiisaa ingiliffaa laaltee fiigaa jireenya. Namni akkana min ayina sa'u nu baatan. Min ayina sa'u ilmi namaa wayita baradhaa jiru. Warra maskoon irraan gaasan baratee. Barsiisa ingiliffaa kana foddaan laalee jala fiigaa deema. Har'a ammootiin osoo waa barate isa fayyada. Siigala wanni martuu ammootiin garaa haadhaniitti hin baranne ingiliffa baratellee ka amaariffa baratellee garaa haadhaatti hin baranne. Siigala yaali caccabsitullee yaali.
Sii gala akkasitti wayirra geetta sadarkarra geetta. Namni maan naan jedha jee amma waggaa 80 baradhaa gad deebi'ee jira. La waggaa 70 baradhaa jee maanguddoodha harri yaasee kutaa tokko ijoollee waliin taa'ee baradhaa jee taa'ii baradha halkan baradha ka guyyaa dhiisi ka halkanii baradha barsiisaa manatti ammoo tuniin godhadhu baradha. Kammaan onlaayinii kanarraan barasuu diduufuu mee gizee tokko. Barumsi gabbina. Barumsi ammoo tuniin gabbina sammuuti. Har'a maal nyaatte dinnee kawwate maal nyaatte maal nyaatte. Xiyyeeffadha waa'ee kana. Maal nyaatte har'a siin jedha ganama. Yaaduma keessani malee nyaata maaltu jira jechuudha. Kan si haasofsiisaa jira. Har'a rabbi haa beeku malee rabbi keerii haa godhu malee kan si haasofsiisaa jira. Waan siin jedhu rabbi ammoo tiniin keeriin si jala haa deemtu. Keeriin si jala haa deemtu. Amma du'aa'ee naa godhata akka. Keeriin si jala haa deemtuu jenne kana ol maal goota. Uummata keenya warra asirra jirtanillee baay'ee baay'ee. Mana xiyya gadi cufadhee baakiyya. Yeetaallee qulfii matooraa eessa godheen? Yeetaa rakkutu? Garaa jabaataniituma deemtanii riyaa. Amma dhugaa rabbi. Qaallicha gassi buusaan amma kana. Sheekaa Wanni timatti nama godhanii nama biraa deemtan rabbi sin faana jiraatu. Waa jaartii ta'a sii ta'ee na fuutaaree maal godha? Sibiraa deemuu baadhee akkam goota? Jaartii ta'e. Jabaa. Nama toora kiyya akka dhaabatu lafa. Jigna. Adeeq waamii isaa. Dhaabannummaan matoora kanaa barbaqa hibaqaan. Dhaabata qabaa bar. Ta'uuzi billaa. Inkaasa kaa jigna. Baay'ee sheekaa roobee jalaa gorii ammoo ta'ee rifachiisa jettee lafarraa samitti ol si erga jedhaan. Sheekaa laabii baay'ee motora kaasa. Motora maal kaasa rafeetti adeema abbaa kiyyaa. Xaxaqadhee deemaan akka jiru meeshaa mara abbaa kiyyaa qullaa deema seetee sheekaa roobeettiin kalaayettee osoo ardiirra jettu samitti uf argita. Isin arguu qaba osoo isin argin duun